السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبرتوتا هرتفتوتا channel FM Technology. نجيني ربي بك جرتن مرت اسم برا عقوتو إيشا الراس فيديو تكيسيني كمان نفنيجول فيديو نكون أكما يانا جرتنيتي موبايلي تاني أول قبض موبايلي خيس اللي كودي تكون اسم جرسيسو ده ما يجول خبرتوتا هرتفتوتا خين كودي نكون مالي نفيا ده إنه موبايلي تاني يرو واي فاي خنيا كونكت كونه جروتي واي فاي خنيا هيرو هدو فايدو من وانت سلكين تانيا يرو واي فاي خنيا أكرمت خيسا به ينوجين كيجورا إفما فخنا مني تكو خيسا بين خو واي فاي نسين دامين أيو إفما فخيسا به نوجين كي يرو بكتنا سنة أكنت تلالله خنما واي فين جرو إنمان disable te خانوجين كويو تاته كودي خان فايدم تاني سرّي سودان تيسانية جولا خباجم تو دور دفتو تخين أكون بيتنجا خباجم تو دور دفتو تخين أصو فيديو تانية تنسانين channel خنا subscribe قرون نوجين هذا بدأ يصير جن أكو بليون تيجورا notice فيديو له أكنا تيفي أكسما خنين بيروخان يسين فايدن جنة إتيان نوندا يسينيم كابني رفنا يجورا akkasuma video kana like godhuudhaan obboleeyyan keessan wantoota akkanaatiin rakkachaa jiran akkasuma wantoota akkanaa kana search godhanii barbaadan akka argatanii jechuudha like tuqaa isinii jenna video tana waliin gara video teenya hayyaga qabyamtoota hordoftoota keenya asumaan bakka bilbilaa teenya tana seenna jechuudha erga bakka bilbilaadhaan seenne asitti koodii kanatti galchina jechuudha. Koodiin kun akkuma asirratti agartan kana wanti itti galchitan urjii masalaala 2663 achi booda masalaala tuinaan akkanatti nuuf fida jechuudha qabyamtoota hordoftoota keenya. Erga kana nuuf fide akkuma agartan bakka tanatti maal jaa bakkaan qubaan irra deemee isin garsiisu jiru kanatti refresh version wifi version jaa akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Kanaafuu bakki nuti deemnuuf asii jechuudha qabyamtoota hordoftoota keenya. Kana akkam goona kanamma yoo bakka tana tuinaan jechuudha moobaayiliin teenya dhaamtee haareomsaa jechuudha vershina wifi keenya jechuudha. Vershina wifi keenya silkii teenya keessa jiru haareomsee achi booda wanni duraan nu cinqee wifi keessaa bahee hogguu fedhes disable ta'ee wanni kasi nu rakkisu san hundi ni dhaabbatti jechuudha qabyamtoota hordoftoota keenya. Amma yeroo as tuynu moobaayiliin teenya yeroo san restart taatee haareomti jechuudha. Haareomnaan wanni kasitti duraan nu cinqaasan hin jirtu jechuudha qabyamtoota hordoftoota keenya. Kana fakkaatti gaa viidiyoon tun jechuudha. Viidiyoon tun akka isin gammachiistee akkasuma irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef video kana like godhu indagatinaa jenna irra deebinee jechuudha akkasuma channel kana subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadaa jechuun afeerraa keenya waan wajjin turtaniif galatooma comment yoo qabaattan yaada yoo qabaattan ifii gaafii comment nu kaayaa hamma video biraatii wal garutti nagaya rabbii keessa nu tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.